Bon wala waliga qawma mborataga biyotenya barnuma falmataga ya gurba ilmoromo ya mani sinkalini gobana ilmoromo wa mani ya mani sinkalini dubbi murtoite odale jalatti dubbi murtoite odale jalatti oromiya male numbasu waliti oromiya male numbasu waliti hayebo haye geise lola hom oromo tuta kanisa bilisumma magarsisa Jiberoro ayaho me shir goda jumma mubarak arguyan jummata sa'an sa'a jummati daqiiqati qota ka wafafacafneti demna me wali daddabarsa wali qoqoda video khana arrantana wala marrahi haji tintalan dubbanne demna kadronni keenya sirriba dhisani ofirratti albahajirani garu dubbi torban kan keessa haasome dubbi ijo lamarran dubbachu fedha dubbi sani sini tuqu fedha difama sirba qabsolle sila sini fi tibana biran qabu anyway khanafin ya bololi duri lolta ajenuhon ya bololi duri lolta oromo tuta kanisa bilisumma magarsisa jiberoro hayyaho dambalo Wabotenya dina isin lole wabarri tole ole wadondi tole ayyaho dambalo sirba kana durga fa jolle dhageeffachu turre naftanya gara ita arralle haduma hita olu talte gadu taltus tandur sinde bitu oromo jalabolta jalattu jibitu Oromiya biyatenya durattu barreeffamte jirti seenaa irrattu kutaan kudha tokko xiqqollee irrattu lubbuun jijjiirannaa diinaan deeggaramtu naftanyaa gara iita arrallee haduma hiita oluu taaltee gaduu taaltus tan dursiin deebitu Oromo jalabolta jalattu jibitu jenne gaga fatika sabetani anyway gama agenda keenya deemna hanganuma haga namni sasenuti nama dibashan dabartani that's more than enough thank you so much dehada dadan yohan anan diron akka gaari rafama jirti rafamusi wanni beinun namonni akka gurba boye tanaka jannusan ha mata fi wanni hundi wali lumuti kharabbi rifesatin umin iyyan sasafa daga hajira hakataye dongora tokko hirriba dhabe 2am hirriba khae warren gafara ko warre gafa namni dawmi ni jirran jettan ja haso parlama khale tokko lali hakataye dongora tokko fan anyway babalina radubbanna arrantana haso Dr. Milkeessa Miidhagaa Engadda ab enyo wario jinyu guyo wario jugode isarra hille wajennu qabna hasawa qondalonni warana bilisumma oromo jal marro fi itana isa gammachu abboye hasawa isan godan sanirra hille waan fudanne jirra jechu malif dubbi lamantun dubbi ijoda dubbi lamantuni jara kadrota kanalle hirriba dorka jirti nuti amma kayon keenya kadrota arab soson tane wan isan irabo yantana malif irabo yani why wan jetson irahi xinxalla jechuudha irra dubbannaachu kanafu me wali qoqqoda share wali godati akkasitti irra dubbannaachu tadruan dura Dr. Milkeessa Miidhagaa dhaaba ODP keessa ture Sanduralle gurbaan kuni oso ODPtti hin dabalamin gaafa OPDO san gaafa wayyaanee san waa'ee dachii Finfinnee tana qorannoo gaggeessee miidiyaa irratti yeroo oowwitu sanuu nama sirriitti waan rakkoo lafaa tana dubbachaa ture jechuudha
ergasanii gaafa jijjiiramni dhufe jee namni hundi farshaanee namni hundi gammadee akkuma nama kamuu akkuma addunyaa tana hundatti attaalalame gurbaan kunis dhaaba ODP joosan seeneen ture ergan achi seene boodammoo dhaabni ODP joo kun hararraa dhufe hin beeynu dhaaba bilxiginnaa jaan tokko nutti as bahee jaan dhaaba shayxaanaa tokko jechuudha. So amma isa kana waa lama waa sadii irraa qabanna jira keenya amma nuti namnummaan kamuu as bahee hadhagaa bilxiginnaatti haru abbaan fedhe yeroo tanatti nuti hisaaba herreega booda walii dachaan waa'ee herreega eenyu waa godhe eenyu waa balleesse sun erga abiyyifaan taayee dongoraa faan lafa qabatan akka tanakaa kun faan lafa qabatanii angoorra ari'aman booda san hisaaba yookaan herreega wal herreynaa jechuu amma immoo nuti amma herreega namaa herreegutti hin jiru amma abbaan fedhe ka diina keessaa bahee diina kana dhagaa haruu tarsiimoof nu gargaara siyaasaaf nu gargaara waa hedduuf bu'aa nu qaba yeroo tanatti maaliif dadhabina mootummaa kana iccitii mootummaa kana namni keessaa bahee dhufee sitti hime ahla wasaalan jettee harqabdee irraa fudhatte jechuudha. Kana jechuun maal jechuu isin opinion yoo abbaan duulaa dhufellee dhiifama no nuti dhiifama namaa gochuu hin dandeenyu. Nuti warra dhiifama namaa godhuu miti. Dhiifama godhuu warra maatiin isaanii irraa waate. Garuu akka nama tokkotti particularly waa'ee Dr. Milkeessaa kana irraa dubbachuu barbaadna maaliif gurbaan kun nama waggaa 27 akka abiyyifatti isaan keessatti ilkeen luqqaafanne akka Lammaa Magarsaafatti isaan keessatti hin guddanne akka taayyeen amma fakkeenyaaf ture erga basaasa wayyaanee ture mana hidhaa guyyaa annama isaa wajji hidhame kanatti himee jira afaan isaatiin taayyeen gaafa mana hidhaa seene guyyaa bahee nutti galgala galaa gizee garii nu biraa badee deebi'aa jaan maaliif yeroo sanuu inni wayyaaneedhaaf basaasaa ture jara kana ogaa laaltan Dr. Milkeessaa miidhagaa isaanii wal bira ogaa qab tokkoo miti dhugaadha hundi keenya yeroo sanii farshaannee bilisoomne jenne iyyaa turre qaama san keessaa tokko akkuma nama kamuu akkuma nama qeeqee jira is fine garuu akka abbaa duulaafaa akka hayluu gonfaafaa akka lammaafatti akka addisu araggaa amma gaafa mallasduu bara 2012 waggaa saylan akka irraa nama naxalaa uffatee siksik je'ee duuda qabatee wayne jechaa ture addisu araggaa uqixaw akkasumatti abbaa duulaa Girmaa Birruu OPDO'n jajjaboon warri achi keessa daadee buqqifate kun warra ganamaan OPDO ji nyaatanii OPDO'dhaaf sagalee taa turan OPDO ji lafa gurgurataa turan jara san keessa inni kadabalame erga dhaabni OPDO jau ODP ta'ee booda jechuudha. Gaafa sanillee mormaa ture. Amma as bahee gurbaan kun dhugaa qaba. Yes, dhugaa qaba. Dhugaa inni qabu isin himna dhageeffadha. Nuti angawaa meeqa agarre? Habiyya alaa bahee caljee afaan isaa zip godhatee ta'u. Arraan tana Dr. Milkeessaa miidhagaa osoo barbaade erga yuunivarsiitiin hujii kanniteef erga ilmaanii fi maatii baafate dhageeffadhu tana kaa mataa qullaa yaa haa mataa dubbaa gurbaa mataa dubbaa sayyaama haa mataa baaziliin dibatee dhufu haa mataa lumuuxii dobbaa sangaa dobbaa sirra wayyaati booyyeedha. Dr. Milkeessaan akkamitti nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jireette hin qaanfattu gisee jettu ati hin qaanfattu akkamitti an nama akka Dr. Hangaasaa hin jettaati. Hay ilmi namaa akkamitti osoo high schoolan bitin ani akka Dr. Hangaasaa kun osoo jiru ati Dr. Milkeessaan akkami baatee OMN irra baataa akkami sii Jawaar irra ragaa bahee sii fi guyyoodha harga min aynat asqayyaami soo yeno bannaataachu maali namni doobaan namni waan fedhetti qicatee lafa labsiisu kolkole xaasa akkanuma lafa labtaa waan namni si qicate amma dhugumaan Dr. Milkeessaa fi guyyoon Jawaar irra ragaa baani viidiyoo as kanni nutti mee ati yoo dhugaa qabaate viidiyoo nutti as kanni yaa tanakaa doobaa yaa bada booyye mee as kanni yoo qabaate hin qabdu kijib sanuun qaanfattu keessa kuttee nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jira ati hin qaanfattu mee ati nama doktora baratee nama PhD federalizimiidhaan PhD doktoreetii isaa fudhate nama akka hiyyaa Dr. Hangaasaa jira akkamiif hin jetta dhugaasee taaggisee namni doktor achi siin jiru doktorummaa nama sii kannan beeynu nuti Facebook irratti sii kannani hedduu sitti saalfanne sitti qaanfanne gawaan hin dhalatin
دلتو سنجودتين هابدو قوان هابدو وقاجان خاكي خيتي خنبان اللان يا بد هرسم دوابتي مال مربي سيقول سو خنافو اسن reacting ati daftee goote san is good maalif taayye baatu sitti qicee akka ati react gootu si godhan jechuudha that's good taayye faas erge suni akka san ilaala maalif qullaadha tanakaadha umaan beeytu gawwaadha furushkaadha teeseeti mana fincaanii ogaa deemtu bodyguardiin deemtu sodaata akka qiyyaa qaduun sodaan maa bodyguardii jahan waraana jahan eegamtee deemta duuba yoo sodaanne yoo du'an sodaanne mee gabbee akka dhiira jimaa bitadhu gabbee hin bitattu tana duraan sirraa lafallabnee dadhabnee si dhiifne abbaa gara qochuma akka furushka akka booyyee furushkaa nyaachuu malee maal beeytaati mee nutti Dr. Milkeessaan bar erga achii bahe yoo dhugaa Oromoo ni beeyna bar waan amma inni jootana guutuu beeyn garuu confirm nu godhe nuuf mirkanees sadaq nu godhe jechu dubbita lafa gannu buuse laal thank you so much Dr. Milkeessa si wajji jirra si wajji dhaabbanna baga dhugaa Oromoo as baatee lafa nuu keeyse waan nuti gungumaa turre baguma angawaa olaanaa ministeera lafaa ka ture hogganaa guddaa ka ture as baatee dhugaa jirtu waan achi keessa jiru silaa akka tanakaa kun hin dhagahu Oromoon qalbii qabdummoo arraan tan haasaw kee kana dhageesse jalaa dhaabbatti jechuudha dhengaddaas ODP turte arraan tana gaafa biltsiginnaa jaan jalaa didde dhugaa Oromoo gaafa ala baatu dhufte meeqa biyya alaa kana dhufe jaartitii yana raawwanni godhan maatiitii yana raawwanni godhan jee taa'ee amata meeqa callisee taa'uun jiru ala kana dhufe meeqa jira ati sanuu odoon sodaatiin baasuu keetiif thank you so much sin jechuu barbaannaa jechuudha Dr. Milkeessaa miidhagaa thank you ammallee itti fufi si wajji jirra nullee si wajjiin itti jirra dhugaa Oromoo jirtu galgala ganama baas si wajji jirra kanaafuu warreen akka tanakaa warreen react dafanii godhan dafanii warreen ogguma san as bahanii farshoo fi jimaa fi shiishaa quufee as bahee nurratti haqqisa as bahee akka Dr. tanakaa jira hin jettu akka Dr. Hangaasaa kana faa jira namni addunyaa tanarra Dr. ifin joo yaa jara keenya salphannee bar qaanfannee bar gawwaa qofaatu Dr. ifin jaa meelaala doktoroonni dhugaa an Dr. Abaluu ifin joo warri doktoreetii dhugaa qabu meelaala warra an Dr. Abaluu ifin joo kan laala ummata qullaa tanakaa horii loon waan takka hin beekne qofa dhugaan isin hin jaa warra yoo Google keessa dheetan doktorummaan isaanii Google scholariin doktorummaa isaanii si himu atis yoo search goote argattu jarri sun immoo an Dr. ifin hin jaa meelaala interview Dr. adii kana hunda laalame doktoroota Oromoo ka dhugaa amma Dr. Obsaanis ni jira Dr. Awwalis ni jira Heenok Faanis ni jiran amma fakkeenya osoo haasoo jiranii an Dr. Abaluu ifin hin jaan is shaming jaamu gaa qaanyiidha hin jaamu badao qabaatu an Dr. Abaluu ifin jaa ka doktorummaan qabne osoo qabaate ati yoo an Dr. Abaluu yoo ifin jette you are not doctor ana biratti dhugaan siiman ha kanaaf Dr. Milkeessaa miidhagaa ka inni doktoreetii isaa fudhate university irraa PhD isaa ka dalage federalizimiin jaalattuu jibbitu rabbii kanneef dandeetii kanneef mormaa ture baga morme arra dhugaa teessan isin jala babbaqeessee lafa nuuna qeechuu sinigala an namuma tokkoon arge an Dr. Abaluu an Dr. من أين جمانو بناتاج إيش an Dr. Abaluu an Dr. إنجام دلقان تهاسي فارسي دلقان تهاسي دبتو an هاسي إنجو نمني برا هاسي إنجو أتي دكتور أكن هاسي إنجو سنو يو كونفرم غونيغا نتوي OBN نتوي TV شمبراتي بو TV بقولوتي نتي خاكي جيبان نما أكا بدو أكا خابوتا خنفانا ما أسيامي هايو دفجي أبا غداو فيديو قداج إنا خاي أمتو قداج جدو خاسرة هاي واي قامة سالا هاسو هايو دفجي TV أكنا خنفارتي كي إسين دكتور والقرأ واليا مالي You cannot be doctor TV falmata ibro ratu ati doctor injam mala ya o emenni disi ya badaw ya gawa mali bonamni akana ittisal fanne ittiqam fanne ummata kan furushka warra boye aka boye qof ani gize lalu boyu mana fakata mu jantu wallahi mali bijannan boyen ni ajofti ni trofti garabal atti ni nyaati galgala ganama nyaati yo bira daytan ni ajofti وان هكذا دي بتنيات خناب أمني بلسقنا كهادرين بلسقنا تون داني سي بويه وان هكذا دي بتنيات تيجي شو سنيقلا
خناف أرانتنا دكتور ملكيسان هاسو إساقيسا وني نتفرنو وني كابتين إيجون غرغدون أورمون فيدراليزمي ميتي فولين فيدراليزم صوباتو هنجرون ونجد وغابانا يچو إنما فيدراليزم كيجباتا غافا وياني سنرويا فيدراليزم كيجباتا وياني سنروي أرى وني فيدراليزم جاني جرو بدأنا وني جاني جرتو سينجي مال فيتك أنا في شفير مسفا أسير هنگل لاغا خيني بقى كنت سني ماتور بارتين بدأنا جامتو هنجرتو بلسجنا دا سنترال الرا هيرما أنغون أشي قلوفا أجاينا أشي سلوف بلسجنا أوروميا خوني خيط أمة صوبان هنجرو بارتي بدأنا وني جان سيرة ساني رس هنجرو سيرة إثيوبيا خيساس هنجرو يچو تناس إسني تيمي جرو قربان إسان خيسا دوفه خناف نموت أكنا خناو